kabajamtoota hordoftoota YouTube keenya nageenyi bakka jirtanutti isin waliin haa ta'u jedha. Barnoota kompiitaraa karaa YouTube keenyaan isiniif darbu subscribe gochuun akkasumas hiriyoota keessaniif dabarsuun afaan Oromootiin teeknooloojii hordofaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya har'aa irratti kompiitara keenya akkamitti jecha darbiitiin yookiin immoo paaswoordiin hidhuu akka dandeenyu waliin ilaallaa. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Jalqaba irratti control panel kan jedhu jira desktop irratti control paneliin hin jiru yoo ta'e as start button irra dhuftanii yeroo tokko kilik gootu san booddee control panel jettaniitu barreessitu isiniif dhufa salphaatti. Control panel isa jedhu kanarratti yeroo tokko kilik gootu erga kilik gootanii booddee user account kan jedhu jira. User account irratti kilik gootu. User account irratti erga ammas yeroo lammaffaadhaaf user account irratti kilik gootu asuma irratti. Itti aansuudhaan asirraa user accountiin isin hojjettan yookiin immoo maqaan keessaniin jiru asirra jira. Asirratti gurmee ICT tube kan jedhu local accountiin isaadha administrator jechuudha. Kanaafuu paaswoordiin qabatu paaswoordii qabaates jalatti protected jedhee agarsiisaa jiru. Kanaafuu paaswoordiin qabu waan ta'eef amma gara paaswoordii hidhuutti dandeenya jechuudha. Kanaafuu manage another account kan jedhu jira. Isarratti yeroo tokko kilik goonaa jechuudha. Erga kilik goonee booddee gurmee ICT tube kan jedhu ni dhufa. Isarratti yeroo tokko kilik goonaa jechuudha. Erga kilik goonee booddee as jalatti bukkee isaarratti wantoota afurtu dhufa. Change account name, create password, change the account type, manage another account jedha. Asirraa create a password kan jedhu irratti yeroo tokko kilik gootu jechuudha. Erga akkas gootanii booddee new password, passwordii haaraa, confirm password, passwordii sana deebisanii mirkaneessuudha. Type password hint, passwordii keessan immoo akka hin daganneef yookiin immoo kan yaadachiisuudhaaf isinii mijatu hojjettu jechuudha. Kanaafuu paaswoordii kana hojjennee ilaallaa. Paaswoordii waan barbaadaniin hidhachuu dandeessu. Kanaaf an waan ittiin banuu danda'u kan mataa kiyyaatiin korfiimi paaswoordiin immoo mirkaneessiidha. Paaswoordiin masila galchina waan ta'eef isuma irra deebitanii galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf hinti jechuun yaadachuudhaaf akka paaswoordii sana yoo dagattaniif akkasii yaadachiisuuf koodii mataa keessaniitiin barreessitu jechuudha. Sana booddee create password jettu jechuudha. Create password kan jedhu ni jira. Asirratti yeroo tokko kilik yeroo gootan paaswoordii irratti oomaa jechuudha. Amma sila password protected kan jedhu hin jiru jechuudha. Amma immoo irratti dhufeera. Haala kanaan kompiitara keessan password protect gochuu dandeessu yookiin immoo irratti jecha darbii mataa keessaniitiin irratti hidhachuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo change the account name kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan userii kootii gurmee ICT tube jedha. Maqaa kana jijjiiruu yoo barbaade immoo change the account name kan jedhu jira. Isarratti kilik goona. Fakkeenyaaf asirratti maqaa koo irratti deebisuu yoo barbaade gurmeessaa milkii change name gaafa jedhu gurmee ICT tube isa jedhu san ni jijjiira jechuudha. Kanaaf amma gurmee ICT tube kan jedhu sila ture sun gurmeessaa milkiitti jijjiirameera jechuudha. Haala kanaan user name isaa immoo account name isaadha akkasitti jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Change account type immoo administrator kan ture gara useriitti jijjiiruudha. Asuma irratti kilik gootu achirra standardii jira. Standardiidhaaf administrator jira waan ta'eef inni kun administrator gatiteef asirraa jijjiiruu hin barbaanne garuu si yoo barbaadan asirratti dhuftanii standardii irratti kilik gootanii kaatanii change the account type yoo jettan salphaatti isinii jijjiiruu danda'a jechuudha. Kanaaf paaswoordiidhaan haala kanaan hidhuu ni dandeessu. Kanaafuu kompiitarri keenya haala kanaan paaswoordiidhaan hidhamuu ni danda'a jechuudha. Hordoftoota keenya sagantaan viidiyoo keenya har'aadha kana fakkaata.
Kanaaf YouTube keenya Gurmee ICT Tube subscribe gochuun akkasumas like godhaa hiriyoota keessaniin gahaa afaan Oromootiin teknooloojii sirriitti hordofaa isiniin jenna waan nu hordoftaniif galatoomaa.